Mata dureen keenya har'aa pirootiina. What is protein ka jedhu ilaalla. At the end of this topic yeroo mata duree kana finne wanni nuti beekuu qabnu tokkoffaa importance of protein barbaachisummaa isaa. Essential and non-essential amino acid. Amino acidii barbaachisoo ta'anii fi barbaachisoo hin ta'in. Akkaataa pirootiiniin kun itti bullaa'u, akka itti xuuxamu, pirootiiniin kun qaama keessatti akkaataa itti dalaguu fi yoo hanqina isaa qabaanne maaltu nu dhufuu akka danda'u, protein energy malnutrition ka jedhamu nu dhufuu akka danda'u san laallamee tokko tokkoon. What is protein? Protein is complex structure containing carbon, hydrogen, oxygen, and nitrogen in the some case sulfur. Protein jechuun caasaalee makaa hedduu keessaa qabu, caasaa walxaxaa kan kaarboonii, hydrogenii, oxygeniidhaa fi nitrogeniif keessaa qabu. Yeroo garii sulfurillee keessaa qaba. This element is combined to form amino acid. Elementoota kanaatu walitti dhufee amino acidii uuma. Amino acidii kanarraa proteiniin uuma. Next to water, protein is the major component of body tissue. Bishaanitti aanee proteiniin kun qabiyyee qaamniif keessaa qabu, tishuun qaama namaaf keessaa qabdu keessa inni guddaan isa kana. Bishaan qofaa isa caala parsantaan itti aantu proteiniidha. It is the essential nutrient for growth. Guddina qaamaatiif nyaanni barbaachisu ka bu'uuraa isa kana proteinii kana. The basis of protein structure is amino acid. Jalqabni proteinaa amino acidii. Proteiniin kun wanni irraa tolfamu amino acidii irraayi. Amino acidiin kun gosa lamaa jira. Amino acidii qaama keessatti oomishamuu danda'amuu fi ka qaama keessatti oomishamuu hin dandeenye. Those amino acids that cannot be synthesized in the body need to be taken from food. Amino acidiin qaama keessatti oomishamuu hin dandeenye kun nyaatarraa argachuu nu feesisa. Isaan akkasiisanii essential amino acid jedhaniin. Amino acidii bu'uuraa jedhaniin. Yookaan immoo indispensable amino acid jedhaniin. Kan hin oomishamne jechuudha. Indispensable jechuudha. The remaining amino acid are less important. Amino acidiin kanarraa hafee hedduu barbaachisaadhaa miti. Sababni isaa maali? Because they can be manufactured in the body. Qaama keessatti oomishamuu danda'a. From nitrogen, carbohydrate or fat. Nitrogen irraa, takka carbohydrate irraa yookaan immoo coomarraa oomishamuu waan danda'uu fi non-essential amino acid jedhaniin. Yookaan immoo dispensable amino acid jedhaniin ka qaama keessatti oomishamuu danda'u jechuudha. Of the 22 non-amino acid. Amino acidiin jirtu 22. Kana keessa 9 must be supplied in diet because they cannot be synthesized in the body. Sagali nyaataa wajjin argan. 22 jiru kana keessa. Kanaafuu isaan kun indispensable or essential amino acid jedhaniin ka bu'uuraa jedhaniin. Amino acidiin 22 jira. 22 kana keessa 9 nyaataa wajjin argachuu dandeenya. Kun ammoo qaama keessatti oomishamuu danda'a. Isaan nyaataa wajjin malee hin arganne kana essential amino acid jedhaniin. The remaining amino acid are less important because sababni isaan less important itti ta'an they can be manufactured in the body from nitrogen and carbohydrate or fat. Qaama keessatti
naayitiroojiinii irraa, kaarboohayidireetii irraa akkasumas faatii irraa oomishamuu waan danda'aniif they are non-essential amino acid jedhaniin. Amino acidii bu'uura hin ta'in jechuudha. Akkasumas pirootiina kana karaa lamatti adda qooduu dandeenya. Complete pirootiinii fi incomplete pirootiin jennee adda qooduu dandeenya. Maalirra hundoofne? Based on the relative quantity of amino acid present. Amino acidii hanga keessa jiru irratti hundoofne. Quality hangam takka qaba? Warreen quality olaanoo qabu complete jedhaniin. Warreen ammoo quality olaanaa hin qabne incomplete jedhaniin. Dietary protein can be classified as complete protein or high quality protein jennee qooduudhaaf yoo isaan maal ta'an? If they provide all essential amino acids. If they provide all essential amino acid in adequate amount and proportion needed by the body for growth and tissue maintenance. Yoonii fi hanga amino acidii qaamaa barbaachisu hunda ka dhiyeessu taate, hunda ka of keessaa qabaatu taate complete protein jedhaniin. Ulaagaa kanaan madaalama. All animal source of protein. Proteiniin madda beeyladaa irraa argama. Akkam fa'a? Meat, foon fa'a, fish, qurxummii fa'a, poultry, lukkuu jechuudha, egg and dairy product, foon ashagame sana, dairy product jechuun oomisha kanarraa argamu sana. Isaan kuni complete protein jedhama. Proteinni madda animaalii ta'e hundi isaa complete proteinidha. Incomplete protein kan jennu nuu haa qabu. Dietary protein jechuun kan waan kanarraa walitti qabamee ashagamee ergamu sana. Incomplete proteiniin dietary protein can be classified as incomplete. Proteinii nyaanni protein qabu kuni incomplete proteinidha jennee qooduudha. Takka immoo low quality protein jennee qooduuf proteiina sadarkaan isaa xiqqaadha jennee qooduudha. If they are deficient in one or more essential amino acid. Essential amino acid kan silaa nyaata keessaa argannu san tokko yookaan tokko ol yoo hanqina sanii qabaate incomplete protein jennaan. Fakkeenyi isaa maali? Plant proteinidha. Proteinii biqiloota keessatti argamu. Kan akkam fa'a? Legume, atara jechuudha. Grain, firiilee, nut and seed, shumburaa fa'a. Warreen proteinii keessaa qaban warreen akkanaa kun incomplete protein when they are eaten alone. Yoo kophaa nyaadhame incomplete jedhama. Isaan kun kophatti qaamaaf guutuun kennu. Essential amino acidii guutuu waan hin qabneef. Food source of proteiniin nyaanni protein kan of keessaa qabu. Protein in human diet are derived from two main sources. Nyaanni proteinii qabu kan namni nyaatu kun madda lamarraa dhufe. Madda gurguddoo lamarraa. Maddi tokko animal proteinidha. Kani bineeldota irraa dhufu. Akkam fa'a? Egg, milk, meat and fish. Killee fi aannan, foonii fi qurxummii fa'a. Plant protein kan biqiloota. Pulses, cereal, nut, bean and soy product. Pulse jechuun kuni misira jechuudha. Cerealiin midhaan dheedhii kan caccabsamee gurguramu sana. Shumburaa, ataraa fi baaqelaa fa'a. Animal protein are more biologically complete than vegetable protein. Kan bineeldotaa kanaatu kan biqilootaarra yooniif qabiyyee amino acidii isaan qaban kana laalle completeidha guutuu. Kanaafuu
Animal proteiniin hundi complete protein jedhama. Plant proteiniin hundi incomplete protein jedhama. Dietary reference intake guideline hangam takka fudhata namni tokko prootiina? Seerri isaa maal jedhama? Woman aged 90 up to 70 dubartoonni ama 19 irraa hanga 70 jidduu jiran guyyatti hangam takka fudhachuu qabanii need to consume 46 gram of protein per day. Guyyatti giraama 46 argachuu qaban. While garuu warri dhiiraa kan umurii wal fakkaataadha. Need to consume 56 gram of protein. Giraama 56 argachuu qaban. Warra dhiiraatu irra barbaada jechuudha. To avoid deficiency hanqina isaa hir'isuudhaaf. Recommended daily allowance in protein hoo hangami akka waliigalaatti qajeelfamni isaa maal jedhama? Guideline recommended daily protein dietary allowances guyyatti namni tokko protein hanga fudhachuu qabu measured as intake per kilogram body weight. Kiiloo namtichaa irratti hundaa'ee hangi namni tokko fudhachuu qabu 0.8 gram per kg. Kiiloo teetiin baay'ifatteeti 0.8 kana baay'isuu kiiloo teetii jettee giraama hangas argachuu qabda jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko kiiloo 50 yoo jedhe 50 baay'isuu 0.8 jettaan. Kanaafuu toora giraama 40 kana jechuudha. Hangas argachuu qabaa jechuudha. Protein digestion hokkami bullaa'insi isaa. Proteinii namni tokko fudhate. Protein are very large complex molecule. Proteiniin molecuulota gurguddoo walxaxaa hedduu qaba. Kanaafuu that cannot be absorbed from intestine. Marrimaan keessatti xuuxamuu kan dandeenye hedduu qaba. Kanaafuu eessatti eegala bullaa'insi isaa. Protein digestion is began in stomach. Garaacha keessatti eegala. By gastric juice. Dhangala'aa garaacha keessaa maddu. Kan akkam fa'a? Gastric hydrochloric acid, pepsin, renin, gelatinase warreen jedhaman kanaanii bullaa'u. Enzymoota kana. Digestion of proteiniin eessa keessaa eegala jennee stomaakii keessaa eegala. Eessatti xumurama? Garaacha keessaa eegaleeti it is completed in small intestine. Marrimaan qal'aa keessatti xumurama. By proteolytic enzyme present in the pancreatic and the intestinal juice. Enzymoota proteolytic jedhaman. Proteolytic jechuun warreen prootiina caccabsan jechuudha. Kani rajijjiifidhaa fi marrimaan keessaa dhangala'aa madduun caccabu jechuudha. Enzymoonni kuni kun rajijjii keessaa maddaa kun ammoo marrimaan qal'aa keessaa madda. Kanaafuu garaacharraa eegaleeti marrimaan qal'aa keessatti xumurama jechuudha. Bullaa'insi prootiinii. Faayidaan prootiinaa maali? Function of proteiniin hedduudha. San keessaa inni tokkoffaa building materiaalidha. Meeshaalee ijaarsaati. Meeshaalee ijaarsaa. For growth and maintenance. Guddinaa fi bakka san tursiisu. Akka guddatan nama taasisa. It provide strength to bone and teeth. Jabeenya kennaafi. Lafeedhaa fi ilkeedhaaf. Akka jabaatan taasisaa. Replace tissue. Tissue hoggaa takka badde bakka buusu. Including skin, hair, nail, and GI tract lining. Gogaan keenya, rifeensa, qeensa akkasumas GI tract lining jechuun keessa garaachaa. Ujummoo garaachaa kana keessa caasaan jiru kun hoggaa tokko bade bakka buusa jechuudha. Kabiraa enzyme protein. Faayidaa prootiiniidhaa keessaa tokko. Prootiiniin kun matummaan isaatu enzyme. Enzymiin kun hundi isaa prootiina. That facilitate anabolic and catabolic chemical reaction. Enzymiin kun prootiinii irraa tolfama. Faayidaan enzyimii kanaa waa lama.
takka waa ijaaruu takka immoo waa diiguu. That facilitate anabolic jechuun building up'dha. Ijaaruu. Catabolic jechuun breaking down caccabsuu. Isiin tun lamaan walitti metabolism jedhama. Chemical reaction wal nyaatinsi keemikaala qaama namaa keessatti gaggeeffamu isa kana. Kabiraa hormoon. Hormooniin protein. Regulate body process. Faayidaan hormooniidhaa egaa adeemsa qaama keessa gaggeeffamu kana to'achuu. And some hormone are protein. Hormooniin gariin protein irraa tolfame. Fakkeenyaaf insuliinii fa'aa yoo fudhanne protein. Inni biraa faayidaan proteinaa regulator. Regulation fluid balance. Dhangala'aa qaama keessa jiru kana baalaansii isaa akka waliin caalle isaatu eega. Eeguudha bakka. Plasma proteins attract water. Plasma proteiniin gosa hedduu jira. Plasma proteiniin kun bishaan ofitti harkisa. Maintain the volume of body fluid to prevent edema, which is excessive fluid. Inni bishaan ofitti harkisu kun yoonii fi dhangala'aan qaama keessaa heddummaate akkasuma ni baasa. Sababni isaan baasuuf dhiita ittisuudhaaf in case of excessive fluid. Amma yoo dhangala'aan qaama keessatti heddummaate namni ni dhiita edemaa dhufa. Kanaafuu faayidaan proteiiniidhaa tokko dhangala'aa qaamaa eegu baalaansii isaa akka gadi hin buune akka waliin kaane. Faayidaan biraa tiraanispoortara. Geejjiba. Maal baadhatee deemaa inni proteiiniin kun? Carry lipid faatii jechuudha. Vitamin, mineral and oxygen in the body. Qaama keessa isa kanaa geejjiba. Act as pumps the cell membrane. Tuubboo waa keessaan dabran. Paampii jechuun tuubboo. Cell membrane keessatti akkasi gargaara. Transferring compound from one side of cell to another. Kara tokkorraa kara tokkotti akka dabru gargaara. Compoundoota seelii gara tokko jiran gara kaanitti akka dabran godha. Karaa keessaan dabran godhee. Inni biraa faayidaan isaa proteinaa akka biraa acid base regulator. Acidummaadhaa fi beezummaa qaamaa isa kanaatu eega. Proteinaa kana. Act as buffer. Buffer jechuun yoo ol ka'e gabbuusuu yoo gabbuu ol kaasuu jechuudha. Yoo asidii ta'e asidummaa sanarraa gara beezii jijjiira. By keeping solution acidic or alkaline. Asidummaa isaatii fi beezummaa isaa eeguudhaani bakka asidummaa barbaadu asidummaa isaa eega. Faayidaan proteinaa kan biraa antibody. Fight antigen. Kalolaati. Antibody jechuun farra alagaa jechuudha. Farra qaama alagaa ittisa. Fight antigen such as bacteria, virus that invade body. Antigen jechuun wanta alaa dhufee qaama kana weeraruu danda'u. Warreen saniin antigen jedhan. Antigenii kanaan kan lolu antibody. Provide immunity dandeettii kenna madiinummaa. To fight an antigen more quickly the second time exposure is occur. Yoo lammaffaa irra deebi'ee wanni kanaan dura isii tana qabde sun yoo lammaffaatti deebite dafee akka inni yeroo gabaabaa keessa balleessu taasisa. Immunity kenneefi qopheesseefi jechuudha. It serves as a source of energy and glucose when needed. Proteiniin kun faayidaan isaa kan biraa madda anniisaati. Akkasumas bakka gulukoosii bu'uu danda'a yoo barbaachise. Amma namtichi gulukoosii nyaachuu yoo dhiise gulukoosiin qaama keessaa hubattee kaate. Qaamni proteinii kanarraa gulukoosii qopheeffata. Madda anniisaa ta'a jechuudha. Other roles faayidaan isaa kan biraa blood clotting dhiigni akka kan taruuf gahee qaba.
by producing fibrin. Fibrin oomishee which forms solid cloth. Dhiigni kun bakka sanitti akka kan taru taasisa. Fakkeenyaaf namni tokko yoo murame bakka muramte san irratti waan akka feestaalaa, waan akka shiishiidhaa, waan akka gingilchaa qalloo takkaatu irra maragata. Achirratti ulii dhiigni kan taru. Waan santu faayiberiin jedhama.